Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shartiiwwan salaataa tan dura guutamtu isii waa sagalii takkaa safuun taatu muslima ta'uudha namtichaan salaatu lammee isaan ta'uudha qalbiin isaa guutuu ijoollummaarraa bahee waa addaan baafachuu hadasa deemsisee uduu tolfachuu najisarraa xaharamuu qaamni isaatii uffataa fi ammaas iddoon salaataati jehee isaan uffataan qaama isaa dhoysuudha. Yeroon salaataa gayuus yeroon isaas gayuu mirkaneeffachuudha. Gama qiblaa kaabaa fuula isaa naanneessaa qalbittiin iyyaa godhuu tanaatu sagleessa. Kanatti aansinee mee arkaana laallaa qalbiin na hordofaa hundi dhiiraa dhalaa qajeellotti hubannaan nu hordofuun mala. Arkaana salaataa hundi namaa baruuf qophaa'ee fakkaata. Tan duraa dandeenyaan ol ka'ee dhaabbataa lammee isaan takbiirtaa hidhannaa salaata sadee isaan suuratul faatihaa qaraata afree isaan rukuu duwidaan gadi jettee harka kee lamaaniin jilba kee qabattee shanee isaan ol jechuu sujuunni jee isaa humna torbaniitti inni immoo dhageessa. Kubbeen miilaa jilbaa sanacha harkaatii funyaanii fi adda isaa walitti qindeesseeti irraa ol jechuu fi taa'uu mijjeeffataa xumaaniinaa godhuun dhiisee jarjarfata. Gurbaan sahabaadhaa kan salaata guysee Khallaad ibn Raafi maqaan isaa dhageesse masjida ol seenee salaata jarjarsee nabitti as goree sallallahu alaihi wasallam salaamtaan dubbise jedheen nabiyyiin salaamtaa deebisee salaate eega yeroo hedduu akka deddeebise if bira teessisee salaata barsiise. إذا قمت إلى الصلاة الرغاسة حتى تطمئن إرد الدبسة حديث سيئان أدون تنجيسة أبا هريرة بخاري نديسة تونس تيسو بوداتي التحيات دما إسير رتي صلوات بوفتا نبي غير رتي جالا أنبيوتا مرقابي تلالتي سلامة بافتا أكا إمامتي ترتيبانو فتا أما سوان صلاة خيستي دوغم إسيادة چيسا takaalame himee obsaanifatina walaloon koos dhume. Qalbii as deebisaa gurra naalikee isaa isiniifin himaa waan salaata balleessaa nyaachuu dhuguu kolfuu haasa'uuf adeemsa. Huduwa balleessuu saaqamuu awraansaa qalbiirraa deebi'uuf tuqamuu najisaan samii ol ilaaluuf qabachuu kaleessa shayxaanaatu butee miidhee salaata isaa xumaaniinaa dhiisee salaata jarjarsaa irra hamaa hattuu hate salaata isaa kaayitaa fi bowlii ofitti ittisa warruudhaa fi suuraas ofirraa fageessaa keessaa'uu kan lubbu qabeessaa maleekaa rahmataas namarraa fageessaa nabiin lolee kaasee fooxaa warreettiisa. Walaloo xumuree asirra raawwatti salaata bareechaan dhaamsa falmattuuti. Assalaamu alaikum hanga wal garrutti.